نتورك كن دبري أدو إجوتي أدو جورات نسنتين النيمة أمري إجو خينا جلقباتين إثيوبيا خيستي قالين سجرينيا هماتشون لغيمي إثيوبيا خيستي قتين ميشالي نياتا بفم الأتيهم بين دبلا جراتشو قدو قلي أجنسي استاتيكسي بيتي بيسيسين باتي أدوليسا هنغيسا قفا قتين ميدان نياتا إبنتا صدومي لمن دبلو غازيتان أديس فورتون أديس سجران إجو خينا إتيانون يونيفرسيتي مدى ولابو خيستي قيوت لماندرا براتو أرموتاكا نياتا سماي نياتي فامتي ترتي خليسا حقايا أفرو برقم لما في دي دمي توكو لبون إشي دبرتي مورا يونيفرسيتي تشا خيستي كانان والقبتي راكون نجينيا آكا مدتي كيسا بيتاني أرميا ميديا نتوركتي هيماني جروم bulchiinsi mootummaa naannoo amaaraa godina oromoo walloo keessatti aanaalee milishoota fi uummanni lola nu hin barbaachifne irratti hin hirmaannu jechuun lola kaabaa lagatan keessatti bulchitoota aanaalee aangorraa haasaa jiraachuun dhaga'ame. Guyyaa kaleessaa hagayya 4 bara 2021 waajjira bulchiinsaatti itti gaafatamtoota aanaa harxummaa fursii fi aanaa daawwaa caaffaa aangorraa haasanii jiru. إجو خيني بروتين أمباسادر سامانتا باور dhimma daawwannaa isaanii Itoophiyaatti taasisan ilaalchisuun roobii kaleessaa galgala hoteela Sharaatanitti miidiyaaleef ibsa kennanii jiru. Ibsa kana keessattis akkaataa deeggarsi namoomaa itti deemaa jiru mankuusaa dhaabbata USAID ilaaluu fi ministeera nageenyaa aadde Mufariyaat Kamaal wajjin mari'achuu yommuu himtu bulchaa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Ali wal arguuf fedhii qabaatus sababa yeroon gabaabaa ta'ee fi Dr. Abiy Finfinneen ala waan jiruuf wal arguu hin dandeenye jechuun ibsite. Baqattoonni Eertiraa Tigraay keessaa baafamuun gara naannoo Amaaraa geeffamaa jiraachuu dhaabbanni tokkummoota gamtoomanii UN ibsee jira. Naannoo Tigraay keessatti baqattoonni Eertiraa gara 24,000 ta'an akka jirantu dubbatama. Baqattoonni kunneen naannoo nageenyi fooyya'aan jirutti dabarsuuf karoorri yeroo balaa tasaa jiraachuu mootummoota gamtoomaniitti komishiniin olaanaan baqattoota UNHCR BBC'tti hime. Dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti qindeessaan dhimmoota namoomaa fi deeggarsa hatattamaa OCHA Maartin Griffith wayita Tigraay daawwatan rakkoon namoomaa baay'ee hamaan jiraachuu ijaan arguu himani. Qindeessaan deeggarsa namoomaa kun guyyoota 6 Itoophiyaa daawwachuun hagayya 3 bara 2021 daawwannaa isaanii goolabanii jiru. Suudaan mootummaa Itoophiyaa fi humnoota Tigraay marii siyaasaa eegalchiisuu fi ja'ame. Muummeen ministeeraa Suudaan Abdallaa Hamdok marii kanaaf haala mijeessuuf waahilan isaanii kanneen biroo fi IGAD quba qabsiisuu kan tuqe Suudaan Tribune dhimmicha irrattis mootummaan Ameerikaa fi Faransaay wajji mari'ataa jiraachuu isaanii ibseeti jira. Gama biraatiin Minister Antony Blinken dhimma gaaga'ama siyaasaa Itoophiyaa irratti muummee ministeeraa Abdallaa Hamdok wajjin bilbilaan mari'achuu isaanii fuula Tiwiitaraa isaanii irratti beeksisanii jiru. Biyyi ollaa Itoophiyaa Suudaan miseensa mana murtii yakkaa idil addunyaa ta'uuf akka jirtu mootummaa ce'umsaa kan hoogganaa jiran Abdallaa Hamdok ibsanii. Kaabinee mootummaa ce'umsaa Suudaan wixinee seeraa miseensa mana murtii yakkoota idil addunyaa ICC ta'uuf isaan dandeessisu sagalee guutuun irratti waliigaluu ministeerri muummee biyyattii Abdallaa Hamdok Tiwiitara isaanii irratti barreessuun ifoomsanii jiru. Ijoo keenyaa xumuraatiin hidhattoonni qe'ee ministeera humna ittisa Afgaanistaan Kaabuul jiru haleeluu miidiyaaleen addunyaa gabaasaa jiru. Hidhattoonni qe'ee mana jireenyaa ministeera ittisa biyya Afgaanistaan haleelanii yoo xiqqaatee namoonni 4 ajjeefamanii jiru. Bismillah Kahaan Muhammad kibxata dabree yeroo haleellaan qe'ee isaa irratti gaggeeffamu qe'ee hin turre. Hidhattoonni naannoo qe'ee mana jireenyaa isaa eegumsa guddaa qabutti boombii konkolaataa irratti hidhanii dhoosuun dhukaasa akka banantu gabaafame. Tolee daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork ijoon ammaaf qabnu hanganu. Babal'inni oduu kanneenii oduu keenya idilee galgalaa keessatti isiniif dhiyaata.
nagaan tura.